Shamarran keenya baay'een nuti namoonni biyya hormaa keessa jiraannu hojiin keenya ganamaa kaasee aga halkaniititti maalidha isa jedhu. Baay'een keenya biyya hormaa keessa gisee jiraannu amalli keenya hundinuu ni jijjiirama akka yeroo biyya jirruu miti. Dafnees ni dhukkubsanna, dafnees ni aarra. Garuu abdiin kutannu waan biyya baaneef sanaaf jabaanni haga dandeenyu haga lubbuun keenya darbutti illee hojjenneef jijjiiruu barbaanna. Baay'ee isaanii garuu nu miidhuu barbaadu. Miidhaa kana sobsinee dandeenyatuma hundayyuu baannee bira dabarra. Xiqqaafis guddaafis hundumaa dandeenyee ergamnee mataa keenya gadi qabanneeti jiraanna. Mee viidiyoo korraa akka dhumatti na hordofaa isiniin jedha kabajaan. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanalaa YouTube akkam jirtu biyya keessas biyya alas warra jirtan nagaan jaalalli waaqayyo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya alas warra jirtan akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessaan nagaa kootii waaqayyoodhaaf haa galatu. Egaa namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan dabalama like share gochuudhaan immoo akkasuma hiriyoota keessaniif qooda yaadaa fi keega qabdaan immoo comment jalatti na barreessaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa har'a viidiyoo addaa isiniif qabadhee dhufee jira. Warri shamarranii akkanatti naarre maaliif hojii keenya ganama kaasnee haga halkaniititti maal akka hojjechaa oolu maal akka dabarsinu mana tokko keessatti hojiin keenya sadarkaa nuti hojjennu gariin nyaata bilcheessuu ta'a, gariin daa'ima guddisuu ta'a, gariin immoo qulqullina ta'a. Hojii garagaraa mataa kophaatti illee qabaannu gariin namaa immoo hundisaayyuu walitti qabee ganama kaasee akka galgalaatti hojjechaa oola. Maaliif manni nuti hojjennu garaagarummaa qaba. Baay'ina namoota akkasumas haala garagaraatiin hojiin keenya wal caalmanni qaba. Biyya Arabaa keessa jiraannu malis jechuu barbaada. Egaa har'aani gama kootiin maal hojjechaa oola isa jedhu isinitti agarsiisuu barbaada. Yaa akkuma viidiyoo irraa argitanii ganama kaanii halkaniitti maal hojjechaa akka oolu eenyuuf xiqqaafis guddaafis ergamnee mataa keenyas gadi qabannee boru nu darbanii jijjiiramna. Ofii keenyas ni jijjiirra, maatii keenyas obboleewwan keenyas barsiisnee kan digirii qabsiisee kan dippiloomaa kan maasterii sadarkaa adda addaatirraan ga'uudhaaf abbaa fi haadha keenya akkasuma mana ijaaranii baadiyyaadhaa gara magaalaatti gaggalchan rakkoo keessa kan jiran rakkoo keessaa baasuudhaaf of bira darbanii akkasuma biyya isaaniitiif namoonni biyyoota keenya keessatti rakkatan baay'inaan dummachaa jira. Yeroo akkasitti kana hunda danda'anii kana hojjetaniitu kan maatii isaanii jijjiiran, kan ofii isaanii of jijjiiran, kan obbolaa isaanii barsiisan, kan maatii isaanii gargaaran gara fuulduraattis ejjennoo naaf ta'a na jijjiira ka'umsa hojii koo naaf ta'a jedhanii wanti isaan karoorfatanii biyya ba'an hundisa kana hojjetaniiti akkanumatti hojjetaniiti kan qarshiin argaman jechuudha. Namoonni beektan ni beektu, baay'ee isaanii garuu warri biyya keessa jiran maqaa hedduu nu baasu. Maqaa hedduudhaanis nu waamu. Iddoolee nuuf hin kennanii baay'ee isaanii immoo nu miidhuu barbaadu. Keessattuu karaa jaalalaa wal qabsiisanii nu miidhuu barbaadu akka malee. Garuu miidhama kana hunda dandeenyee obsinee keessa darbuuf of jabeessina. Keessattuu karaa jaalalaa namoonni karaa adda addaa namoonni baay'eedha. Kanaaf shamarran keenya biyya ormaa keessa jiraatan hunda dandeessuu osoo isin jedhanii isinitti xiqqaataa jechuudha jijjiiran. Maaliif xiqqaafis guddaafis hojii kamuu haa ta'u
tuffii tokko malee dadhabee tokko malee boqonnaa na barbaachisa jettee osoo yaadiin kan hojjettu waan taateef jechuudha. Kanaaf baay'een keenya amalli keenya illee erga biyyaa baanee baay'een keenya ni jijjiiramna. Amalli keenya akka yeroo biyya jirru miti. Inni biyya ormaa keessa jirru waanuma xiqqoo isheetu nu aarsas. Waanuma xiqqootu dhibee guddaa ta'e nutti ulfaatas. Dafnees ni aarra. Abdiis ni kutanna. Yeroo baay'ees ni cinqamna. Isa aarra jiraanne yoon beeknu isa boruuf. Kana maaliin kana godhee akkamittan biyya kootti gala maal qabadhee tanan gala. Maatiin kiyya maallaan jedhu firri kiyya akkasuma ollaan obboleewwan kiyya. Waa baay'eetu nama yaaddessa. Kanaaf yaaddoo kana hunda dandeessee maatiif fira isheerraa biyya isheerraa baatee inni akka baates waa baay'eetti dhaga'ama. Akkasuma jaalachuuf illee jaalala dhugaa namaaf kenniti. Maaliif rakkoonis maal akka ta'e waa hundayyuu keessa seentee argitee jirti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf shamarran biyyaarra baanu hin jiru garuu jecha kanaan itti fayyadamuusaas namni akkanaan jedhamu barbaadu. Ani biyya ormaa hojjechuun dhufe malee shamarra biyyaarra baatii miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani iddoo tokko natti dhaga'ama keessa tokko keessattuu yeroo maatii wal bira ta'anii baabaa maamaa jedhanii akkasuma abbaanis ijoollee isaanii waamanii waliin ta'anii akkas mari'atanii waliin taphatanii dhugaa hedduu tokko natti dhaga'ama. Akka waan ani maatii tokko hin qabne akka waan haadhaaf abbaa hin qabne akka waan kunoo obboleewwan tokkollee homaa tokko hin qabne bakka rakkattuudhuma tokko ofitti gadda jechuudha. Dhugaa baay'ee natti dhaga'ama. Maaliifi asitti amma barbaadde halkanii guyyaallee hojjettu dadhabdee boqodhu. Sa'aatiin kun boqonnaa keeti. Sa'aatiin kun yeroo nyaata ta'ee namni si kabajee iddoo siif kenne intinidha. Yeroo borri bakkeetillee kun yeroo borri bakkeetti siin jedhan. Yeroo nyaatallee otoo maatii nyaattu yoo si arganu ka'ee kan hojjedhu ka'ee kana fidii kana achi keessi san hojjedhu ijji isaanii fi ilaalchi isaanii jijjiirama. Yeroo nyaattu gulnaa si argan jechuudha. Kanaaf garuu kana hunda dandeenye jechoota namaa waa baay'ee dandeenye gaafa sadarkaa of jijjiiruu nageera biyya kootti nan gala gaafa jedhanis isa hojjette sana isatti dadhabde sana isa bara dheeraatti laffaate sanas gaafa haala hin taane maatiin isaa ta'u obboleewwan isaa ta'u hiriyaa isaa ta'u waan hin taane irratti gaafa qisaasessan immoo dhukkubbii kana caalu namatti dhaga'ama. Maaliifi si qofatu beeka akkamitti akka hojjettee fidee waan ta'eef jechuudha. Akkasi jedhanii shamarran biyya ormaa sana hojjetti jedhanii odeessurra isa keessa seenee argee isa hojjetee argee isa keessa dhaabbatee hojii sana irratti argamee hojjetee argetu namaaf beeka namaaf isa hubata jechuudha. Kanaaf dadhabeera osoo hin jenne hojjechaa oolte jechuudha. Kanaaf waaqayyo faa galatu hunda keessatti fayyaa nuuf kenna akka hojjennu akka of jijjiiruuf kan nu taasise isaa faa galatu. Garuu baay'ee tokko ulfaata. Inna kanaaf obboleewwan keenya akkasuma warri akka biyya ormaa keessa jirtan ganama kaastanii qursii qopheessitanii akkasuma daa'ima isaaniif mana barumsaa inni adeemu waan isaan barbaachisu gootanii gara mana barumsaatti ergitanii achi deebitanii kan mana qulleessuu kan wantoota garaagaraa hojjechuu nyaata hojjechuu waa baay'eetu jira.
dandeessanii warra jiraattan maqaa sanaa jabeessuu malee isin milkeessuu waan garaa keessanii isinii barbaachisuun hin jedha. haa ta'u malee asirratti jechuudha guyyaadhuma tokko osoo akka namaatti tuffattee inni hojjetta deemuusa ji'aallee qabanna garuu guyyuma tokko osoo uffattee haala gaariin suura yookaati gallakkiste waa tokko viidiyoo tokko ba'anii dubbatanii baay'ee nama taasisa. Kun yeroo ziyaarraa nyaattee waa baay'ee nama jedhan garii nama immoo haalli isaan itti nama madaalanii sadduma uffata hin qabdu uffata jijjiirrattu yeroo hundaati achuma teessee viidiyoo waraabdaa yeroo hundaati achuma dhaabbattee suura kaataa kan iddoo tokko dagarrama ilaalchi namoonni namaaf qaban jechuudha. Kan jirru mana namaa kan hojjennu mana namaa kanaaf nuti haala keessa jirru keessatti noo ta'ee taanan waan kamiinuu uffataanis ta'ee iddoodhaanis ta'ee nama garuu ilaalcha hin taane maaf nama madaala. Kanaaf namoonni baay'ee isaanii haamilee nama cabsuudhaaf waa baay'ee nama jedhan. Waa hunda keessatti waaqayyoof galatu kan fayyaa qabutu hojjetatee jira waan ta'eef egaa akkasisin jechuudha. Baay'een keenya ni hojjenna jiyaan amma dhufu mindallee ni fudhanna garuu isa hojjennu kana ofii keenya wanni itti fayyadamne hin jiru waaqayyoon gara fuulduraatiif jenneetu hojjenna malee jechuudha. Uffata tokko bitannee akka namaatitti uffanneeti miti jechuudha. Waggaa dheeraa waggaa 10 hojjedhu waggaa 2 waggaa 1 hojjedhu jechuudha biroo biyya ormaa kana keessa. Akka namaatti uffattee akka namaatti raaftee akka namaatti boqonnaa fudhattee akka namaatti gadi baatee deemtee bashannantee miti. Hundinuu harka namaa keessa hojjirta waan ta'eef sochii isaaniitiif waan isaan jedhanii akka inni sossotu jechuudha. Maaliif qarshii qabdan fudhatte garuu akka barbaaddetti qarshii sana uffachuuf itti fayyadamuuf ofii keetiif sammuu kee firiitti godhuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Uffatanii bittan manallee ni bitta keessan jiraattu garuu kan jiraattu mana namaa uffatallee bitatte kan taa'u shantaa keessa uffattee akka namaatis hin baatu waan ta'eef odoo ofii keetiin uffatiin kaan uffistee abbaa suufii itti uwwista ofii keetii dadhabdee osoo jechaa ooltee bultu manaatii ijaartee itti dadhabde kan keessa jiraatu nama biraati. Dhugaa kana inni yaade hedduu tokko natti dhaga'amanaani hundaafus nitti dheeressu warra viidiyoon kiyyaa kana hojjechuu barbaadetanii waa'ee dhuma koo ibsu barbaadetan akkasuma nuti shamarran biyya ormaa keessa jiru maal hojjenna maalirraa walla isa jedhu dubbachuu barbaadetanii viidiyoo kana yoo jaalattan akkasuma laayik sheer gochuudhaanii hiriyoota keessaniif qooda anallee akkasuma jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Namoonni keenya viidiyoo kan daawwatan namoota laalanii natti fakkaata si madaalanii yookiin immoo haala kee waa baay'eedhaan itti kanaaf walaa jabeessinu walaa gargaaru akka keessatti yoo dogoggorre bakka dogoggoraatti kana sirreessi yoommoo waan magaarirra jiraanna ta'e jabaadhu jedhanii nama jabeessudha. Kanaaf dogoggora jiru immoo gaariidha jettanii biraan darbina waan na jiru nutti maasin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyyarraa isuma kanadha waan nama lintutanii hedduu galatuumaa jechuu barbaada. Viidiyoo kana sagan hojjedhu kan na taasise hojii keenya guyyaa guyyaa waan ta'eef akkasumas immoo yaadannoof illee ni ta'a namoota kaaniif illee akkasuma namoota biyyoota harabaa dhufuudhaa fi karoora qaban akkasuma gara fuulduraatti barumsa ni ta'a filaata. Hojii maal akka hojjetan immoo asirraa osoo arganii ni hubatu jedhee tanaa yaada. Egaa kanadhaan na kennaaf tura ulfaadha.
Dandi roti kuba. Yabuze Samira dolari gasibro bunjiru. Yabuze arkana mane gicharaki atiru. Yatake kabatu da bila mangola da brogi. Yatake oji bote we ya Facebook TikTok. Amma kachu ya laki lako. Amma taru ya laki lako. Amma kachu ya laki lako. Tatapachu ya laki sitili korako. Brother, my sister, the madu forever, Imsoji, Risimo, Ikoki, Messenger. Kan el rapisu, kan kalbi gabisu, kan bari rapisu, kan badi farisu, kan kuya rapisu, kan kulla tambisu.